Namoota tokko tokkoof kun waan of tuulummaa fakkaachuu danda'a. Garuu namoota faayidaa uffataa fi waa'ee uffannaa beekaniif kun aagadha. Daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan FUM Newsidha. Har'a kan isiniif qabannee dhiyaanne uffannaawwan qaalii addunyaa keenyarraa sadarkaa qabatan biraandota isaanii faana qabannee isiniif dhiyaanneetu kan jirru. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Jalqabaa fi inni tokkoffaan Ralph Lauren jedhama. Ralph Lauren maqaa uffata dhiirotaaf ta'u yoo ta'u, uffata qulqullina olaanaa qabuu fi istaayilii ta'een beekamaadha. Maqaan kun gara waggoota 50f kan ture yoo ta'u, namoota uffata bareedaa yeroo dheeraaf turu barbaadan biratti jaalatamaadha. Amma iskiriinii gubbaatti argaa jirtan uffannaan kun baay'eedhuma qaalii kan ta'ee fi sadarkaa tokkoffaa addunyaarra kan qabatee jiru yoo ta'u, sababni Ralph Lauren baay'ee qaala'aa ta'eef tokko meeshaalee gaarii isaanii itti fayyadaman irraan kan ka'edha. Uffanni isaanii cimaa fi faaya kan ta'e yoo ta'u, kana jechuun uffannaan isaanii kan gatii salphaa ta'e caala garii fakkaata. Yeroo dheeraa kan turudha. Namoonni milkaa'ina isaanii agarsiisuuf uffata Ralph Lauren uffachuus ni jaalatu. Sababbiin isaas uffannaan kun yeroo baay'ee akka mallattoo jireenya keessaatti gaarii hojjechuutti waan ilaalamuufi. Yeroo Ralph Lauren uffatu qulqullina guddaa fi akkaataa yeroo hin qabne argachaa akka jirtu beeka. Uffannaan qaalii addunyaa keenyaa sadarkaa lammaffaarra kan jiru Louis Vuitton jedhama. Louis Vuitton maqaa uffata beekamaa faashinii dhiirotaaf ta'e fi waggoota dheeraaf turedha. Namoonni uffata isaanii meeshaalee hundarra gaarii ta'an irraa waan hojjetameef akkasumas mudaa kan hin qabne waan fakkaatuuf baay'ee ni jaalatu. Shaamizii yookaan suutii Louis Vuitton yeroo uffatu namoonni biroo faashinii irratti mi'a gaarii akka qabdu sitti himuu danda'u. Uffata kana keessaa tokko shaamizii tokkoof hanga $5,000 yookaan suutii tokkoof illee $10,000 baasuu danda'u. Kana jechuunis gara qarshii biyya Itoophiyaatti yeroo jijjiirree ilaallu hanga qarshii 100,000 hanga qarshii 500,000 jechuudha. Sababni isaas Louis Vuitton uffata qulqullina olaanaa qabu fayyadamuu fi yeroo uffata isaanii hojjetan bal'ina hundaaf xiyyeeffannoo guddaa waan kennuufi. Uffanni kun yeroo baay'ee akka mallattoo jireenya keessatti waan gaarii hojjechuutti waan yaadamuuf maqaa kana uffachuun milkaa'inaa fi qabeenya kee itti agarsiiftuus ta'ee ilaalama. Kun ajaa'iba isinitti fakkaachuu danda'a. Kan nuti haasaa jiru waa'ee uffannaa addunyaa keenyaa irratti qaaliidha malee waa'ee konkolaataatii miti. Inni sadarkaa sadaffaarra jiru Giorgio Armani jedhama. Giorgio Armani diizaayinara faashinii Xaaliyaanii yoo ta'u, bara 1975tti maqaa isaa Armani jedhamu jalqabee sararri uffata dhiirotaaf qophaa'e kun qulqullinaa fi akkaataa ajaa'iba ta'een baay'ee jaalatamaadha. Gatii guddaa qabas. Uffanni Giorgio Armani sadarkaa olaanaa bareedaa fi garmalee kan hin mul'anne ta'uun beekama. Kana jechuun gonkumaa faashinii ala hin ta'u jechuudha. Meeshaaleen uffataa kana hojjechuuf itti fayyadaman sadarkaa olaanaa kan qaban yoo ta'u, akka kaashmiirii lallaafaa fi yookaan suufii cimaadha. Inni kun sitti baay'ee gaarii fakkaachuu bira darbee uffata yeroo dheeraaf akka turus gargaaruu. Giorgio Armaniin diizaayinara beekamaa fi kabajamaa akkasii waan ta'eef maqaa isaa sarara uffataa irrattis gatii dabalata. Kanaafuu yeroo uffata Armanii uffattu faashinii irratti mi'a gaarii agarsiisuu qofaa osoo hin taane hojii aartiist beekamaa tokko kabajuu jirta. Inni arfaffaan Prada jedhama. Pradaan maqaa Xaaliyaaniin yoo ta'u, uffataa fi meeshaalee faashinii dhiiraa fi dubartootaaf kan uumudha. Waggoota dheeraaf meeshaalee babbareedoo fi istaayilii ta'an hojjechaa kan turan yoo ta'u, diizaayinii qulqullina olaanaa qabuun beekamoodha. Uffata Prada yeroo uffattan waan meeshaalee gaarii kan akka kaashmiirii suufii
yookaan silkiitiin hojjetame uffachuu keessan mirkaneeffachuu dandeessu. Uffanni kun uffata lallaafaa fi qaaniin akka itti dhaga'amu kan godhu yoo ta'u, akkasumas yeroo dheeraaf akka turu cimaa ta'a. Uffanni Praadaa gatii guddaa kan baasu sababni oomisha isaanii yeroo uumuun bal'inaan xiyyeeffannoo guddaa kennuufi. Akkaataa uffatni sun tuqaalee xixiqqoo akka butoonii yookaan cittoo wajjin wal simuu irraa kaasee wanti hundi of eeggannoodhaan yaadameera. Amma ilaalteetta taanaan jaalatteetta jechuudha. YouTube kana subscribe, like, share godhi. Sirti wanti hir'atu tokko illee hin jiru. Egaa dubartoonnis abbaa manaa keessaniif faashinii akkamii akka filachuu dandeessan asumaan murteessuu dandeessu. Inni shanaffaan Gucci jedhama. Gucciin maqaa qaaniin beekama ta'ee fi waggoota 160 oliif uffataa fi meeshaalee ajaa'ibaa hojjechaa turedha. Namoonni addunyaa maraa meeshaaleen isaanii akkaataa guddaa qulqullina olaanaa fi diizaayinii bareedaa ta'een waan beekamaniif Gucci ni filatu. Uffata Gucci yeroo uffattan meeshaalee hundarra gaarii ta'an kan akka kaashimiirii lallaafaa yookiin gogaa jabaa akka uffattan mirkaneeffachuu dandeessu. Uffanni Gucci gatii guddaa kan baasu sababni tokko Xaaliyaanii keessatti kan hojjetame yoo ta'u, isheen kun ogummaa harkaa ogeessaatiin beekamti. Uffanni tokkoon isaanii mudaa kan hin qabne fakkaachuu fi yeroo dheeraa akka turu mirkaneessuuf huccuuwwanii fi tooftaalee gaarii ta'an fayyadamu. Biraa Gucci adda godhu akkaataa ija jabina qabu garuu sadarkaa olaanaa qabu kan hojiitti yookaan taateewwan faashinii irratti illee uffatamuu danda'udha. Inni ja'affaan Dior jedhama. Dior gaafa uffattan deemsi keessan akka deemsa qeerransaa kan miidhagu yoo ta'u, uffannaan keessanis sinirra darbee ija namaatiif baay'ee daran hawwataadha. Dior maqaa faashinii olaanaa ta'ee fi uffata bareedaadha. Qaaliin dhiiraa fi dubartootaaf uumuudha. Meeshaalee qulqullina olaanaa qaban diizaayinii adda ta'ee fi ija namaa hawwatu irraan kan ka'e adda ta'an hojjechuu irratti xiyyeeffatu. Kanaafuu yeroo uffata Dior uffattu namoonni miira istaayilii guddaa kee akka hubatan mirkaneeffachuu ni dandeessa. Sababni uffataa kun gatii guddaa baasuu meeshaalee olaanaa fi of eeggannoodhaan tokkoon uffata isaanii irraan kan ka'edha. Uffanni Dior huccuuwwan hundarra gaarii ta'an kan akka silkii lallaafaa yookiin suufii ho'aa irraan kan hojjetame yoo ta'u, kunis uffannaan sun qananiin kan itti dhaga'amu yoo ta'u, yeroo dheeraaf kan turudha. Xiyyeeffannaan isaanii bal'inaan itti kennan citaa irraa kaasee hanga halluu filataniitti wanti hundinuu mudaa kan hin qabne akka fakkaatu mirkaneessa. Dior yeroo dheeraa akkasii waan tureef namoonni hedduun maqaa kana akka mallattoo bareedinaa fi milkaa'inaatti ilaalu. Torbaffaan Brunello Cucinelli maqaa uffata beekamaa dhiirotaaf ta'u yoo ta'u, bara 1978 irraa eegalee uffata qulqullina olaanaa Xaaliyaanii keessatti hojjetameen kan beekamu yoo ta'u, keessumaa uffata qaananiin kaashmiirii, suufii, silkii walitti makuu isaaniitiin jaalatamaadha. Meeshaaleen kun uffata kanaaf miira mijataa fi bifa ammayyaa kan hojii irraa kaasee hanga taateewwan faashinii bakka kamittuu uffatamuu danda'u kennu. Sababni uffata Brunello Cucinelli gatii guddaa baasu tokko meeshaalee hundarra gaarii ta'an kan akka super soft cashmere fayyadamuu isaaniiti. Kunis meeshaalee isaanii yeroo tokkotti mijataa fi istaayilishii taasisa. Sababni biraan immoo ogummaa addaa uffata tokkoon isaanii hojjechuuf deemudha. Xaaliyaan keessatti ogeeyyiin harka ogummaa qaban uffata kana xiyyeeffannoo guddaa fi haala ajaa'ibaa ta'een uffannaawwan kaanirraa xiyyeeffannootti kennuun ni hojjetu. Inni 8ffaan qulqulluu Laurent jedhama. Saint Laurent maqaa uffata ajaa'ibaa dhiirotaaf ta'ee fi
bareedina kilaasikii fi akkaataa ammayyaa walitti makameen dhiyeessa. Uffata gosa hundaa qabu shaamizii yeroo hunda hojjetamu irratti kaasee hanga suutii idileetti, kanaaf yeroo kamiifuu ilaalcha mudaa hin qabne argachuu dandeessu. Saint Laurent uffata isaanii keessatti meeshaalee qulqullina olaanaa qaban kan akka suufii fi silkii kan fayyadaman yoo ta'u, kunis gogaa keessan irratti miira guddaa akka qabaataniif yeroo dheeraaf akka turan taasisa. Uffanni kun gatii guddaa kan kaffalu ta'uu kan danda'uuf xiyyeeffannoo ajaa'ibaa bal'inaan waan hojjetameef, kutaan uffataa kana hundi of eeggannoodhaan kan hojjetamee fi hojjettoota ogummaa qabanii fi beekamtii qabaniin kan hojjetamedha. Dabalataan yeroo waan maqaa kanaa uffattu namoonni faashinii irratti mi'a guddaa akka qabdu ni beeku. Inni salgaffaan Dolce & Gabbana jedhama. Dolce & Gabbana maqaa uffata faashinii dhiirotaaf qophaa'ee fi waggoota 50f kan turedha. Meeshaalee istaayilii ta'an diizaayinii ajaa'ibaa qaban kan gonkumaa faashinii ala hin taane hojjechuudhaan beekamu. Uffanni isaanii bareedina yeroo hin qabnee fi marsaa ammayyaa kan walitti fidu yoo ta'u, kunis taatee yookaan carraa kamiifuu mijataa akka ta'an isaan taasisa. Uffanni Dolce & Gabbana gatii guddaa kan baasu sababni tokko meeshaalee hundarra gaarii ta'an kan akka silkii sirrii yookiin suufii cimaa fayyadamuu isaaniiti. Uffanni qulqullina olaanaa qabu kun uffannaan isaanii akka nama ajaa'ibu kan godhu yoo ta'u, yeroo dheeraaf akka turus taasisa. Biraan immoo ogummaa harkaa gaarii tokko tokkoon uffata keessa seenudha. Hodhuu irraa kaasee hanga butooniitti wanti hundi hojjettoota ogummaa qaban Xaaliyaan keessatti of eeggannoodhaan hojjetama. Inni xumuraa fi inni kurnaffaan Kaanaalii jedhama. Kaanaaliin maqaa uffata qananiin dhiirotaaf ta'u kan suutii ajaa'ibaa fi xiyyeeffannoo bal'inaa kennuudhaan beekamudha. Uffata isaanii keessatti meeshaalee gaarii kan akka suufii cimaa yookiin kaashimiirii lallaafaa fayyadamuun gogaa keessan irratti mudaa kan hin qabne fakkaachuu fi miira gaarii akka qabaatan mirkaneessa. Yeroo suutii kaanaalii uffattu namoota hedduu keessaa adda ta'uun kee hin oolu. Sababni uffata kun qaala'uu danda'uuf huccuu qulqullina olaanaa qabuu fi hojii hojjechuu deemu irraa kan ka'edha. Kunis uffannaan keessan yeroo dheeraa akka turuu fi yeroo uffattan hunda ajaa'ibaa akka fakkaatu mirkaneessa. Dabalataan namoonni yeroo uffata kaanaalii uffattee si argan faashinii irratti mi'a gaarii akka qabdu ni beeku. Kanaafuu qulqullina adda ta'e osoo gammaduu akkaataa kee isa ulfaataa qabuu fi nama hawwataa ta'uu yoo barbaadde kaanaalii uffachuu hin dagatiin jenna. Daawwattoota keenya hanga hammaa waan nu daawwattaniif galanni keenya dara hin qabu. Egaa wantoota haaraa fi barsiisoo fi bashannansiisoo argachuu yoo barbaaddan FUM subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Galatooma.